Mee yeroo tokko yaada alarmii kan kee guuttee jirta. Halkan kana salaata subhiitiif ka'uudhaaf lubbuu teetiif waadaa galtee ciifte. Garuu wayita yeroon geessee alarmichi iyyuu ni cufta. Ammas irra deebi'ee iyya. Ammas ni cufta. Haga bari'uu kanuma gootee subhiif hiraabni si dabran. Guyyaa hunda kanaatu si sheenessaa oola. Garuu hiraabaa fi subhiif ka'uun hedduu salphaa akka ta'e yoon sitti hime maal jetta? Jijjiirama sasalphaa qofa jiruu teetirratti godhuudhaan akka salphaatti ka'uu fi rabbii waliin hariiroo jabeeffachuu dandeessa. Mee kottaa furmaata waan kanaa isinitti haa himu. Na waliin turaa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحي يرون كون سركسي جرا صبحي يرون كون يو سركسي ملوت أفرانين ستي مفدي مخنا وجر أول جلالي مالي إني جلقبا قلقلا يرو رفودا ميدو مسيو دبني قلقلا سلكي خين سكرول قدات الري فيديو ليه هندومن إلالات الري شاتي أدادا بالرئيسة يرو قبني خليلي رفنوتاتي الريب الراخون أكو من مدري ورانا جلوتي ستي الفاتشون وانولومي وان كان دندمتشوف mee galgala kee kan arraa waan sadeeniin sitti himu kana godhuu yaali. Inni jalqabaa hirriiba dura daqiiqaa 30 silkii kee switch off godhii rafi. Kan itti aanu hirriiba dura wuduu'a godhadhu. Inni sadaffaa mu'awwadateenii fi aayatul kursi qara'ii jihaa mirgaa irratti ciisi. Mu'awwadateenii jechuun qul a'uudhu birabbil falaqii fi qul a'uudhu birabbin naasi isaan qara'ii jihaa mirgaatti irratti ciisi. Wantootni kun saffisaan akka hirriibni si qabu qofaaf osoo hin taane salphumatti hirriibaa ka'uuf si fayyadu. Sababni isaa hirriibni kan kee kan guyyaa kanaa hirriiba barakaa qabu waan ta'eef salphumatti yeroodhaan ka'uudhaaf bu'aa siif qaba jechuudha. Mee amma mala isa lammadaa haa ilaallu. Malli inni lammaffaadha. Alarmii 2 haga 3 guuttadhu silkii firraa fageessii kaahi. Mee waa'ee alarmii haa dubbannu. Alarmii tokko qofa yoo guutte cufuudhaaf sitti salphachuu danda'a. 2 hoo kunis ni sodaachisa jechuudha. Garuu yoo 3 ta'e hoo amma ka'uun sirratti dirqama taati. Alarmiin duraa akka ati qophooytu si gooti. Ta lammadaa xiqqoo si dammaqsiti. Tasadaffaadhaa sagalee itti dabaltee akkasuma sireerraa fageessite yoo keesse akka ati bakkaa sochootu si dirqamsiifti. Yeroo bira geessee alarmii kana cuftutti duruu dhaabbachuu eegalte jechuudha. Kana jechuun walakkaan rakkoo teetii furamee jira jechuudha. Mala sadaffaa. Malli inni sadaffaa hirriiba dura bishaan dhuguudha. Malli kun mala salphaa fi effektiif ta'edha. Iccitiin biraa kan isin beekuu qabdan hirriiba dura bishaan haga tokko dhugunee rafna. Maaliif? Bishaan dhugunaan sababa mana fincaanii deemuu barbaaduuf uumamaan qaamni keessa dammaqsee jira jechuudha. Yeroon kun yeroo subhii taanaan achumaan subhii keessa laattee deebitee illee rafuu dandeessa jechuudha. Kanaaf malli kun mala bareedaadha. Malli inni afraffaa fi inni dhumaa hirriiba dura niyyaa cimaa niyyachuudha. Laal iccitiin akkaan guddaa ta'e niyyaa keetii beeki. Ergamaan sallallahu alaihi wasallam kijee namni salaata halkaniitiif niyyatee rafee garuu hirriibni isa fudhatee isa dabre rabbiin akka waan gabrichi sun salaata san salaateetti isaaf katabaa jee. Kanaafuu hirriibaan dura du'aa'ii godhadhu. Yaa Allah. Salaata fajriitii fi suhuuraaf na dammaqsi. Sumaaf jedhee ol ka'uunaaf laaffisi. Jee kadhadhu. Na amani khushuu'aan kadhannaan rabbiin si dammaqsa. Dhumarratti adaduma salaata subhiitiif kaatu hunda rabbii keetii waliin hidhannoo jabaa fi cituu hin dandeenye ijaaraa jirtaa beeki. Waan biraa dhiisii halkan tokkichaan ati tahajjudaa fi subhii salaatte jireenya kee jijjiiruu danda'a. Kanaaf salaata subhii mis godhurraa if eeguu qabda. Ramadaana kana jijjiirama kana hojiirra oolchinaan inshaa Allah guyyaan kan kee hundi kan milkii siif taha. Mee halkanuma kana waan kana hojiirra oolchuudhaan malli kun isiniif hojjechuu fi isiniif hojjechuu dhabuu koomentii irratti naaf barreessaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.